Ashamaa akkam jirtu ani Barasaadha. Har'a immoo gaaffii namoonni tokko tokko komentii irratti akkamiin barachuu dandeenya, eessarraas barachuu dandeenya kan jedhu kaasaniiru. Sanuma irraa ka'uudhaan anis har'a eessa akka barachuu dandeessan isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Isa dura garuu warri chaanaalii roobanuufiif sabskiraayib hin goone sabskiraayib gochuun dagatiinaa. Erga sabskiraayib gootaniis immoo mallattoo sabskiraayib seera erga tuttaniiti mallattoo bilbilaa kanas tokko hin irraanfatinaa. San booddee immoo ol kan jedhu kana gaafa kilik gootanii viidiyoo garaagaraa yeroo hojjedhee gadhiisutti isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Chaanaalii roobanuuf jalaatii faarfannaas ta'e barumsoota amantii akkasuma chaanaaliin ofishaalii ta'anii kanneen biroos jiru sababa ta'eef isaan kanas immoo akkasuma sabskiraayib gochuu hin dagatiinaa. Barumsi afaaniidhaan wal qabsiisees jira sababa ta'eef sanis barbaaddeenyaan hordofuu ni dandeessu jechuudha. As chaanaalii kana jalaatii viidiyoo yoo jettanii kilik gootaniinaan waa'ee viidiyoo guutummaa guutuutti bal'inaan hin argattu jechuudha. Kanaan dura hojjetamaa turanii. Akkasumas immoo pileeylistii kan jedhu jala yoo galtanis akka mijachuu danda'utti faarfannaa gosa gosaatiin sagantaalee garaagaraa irratti barumsas qoqqooduudhaan pileeylistii baay'eetu jira jechuudha. Akkasuma koominiitii kan jedhu jalas yoo galtan immoo barreeffamoota bifa garaagaraatiin yeroo garaagaraatti qindaa'anii waa'ee amantiidhaan wal qabatee barumsa ergaa dabarsuu danda'an, barumsa ta'an, gorsa ta'an hundumaa asirraatii bal'inaan ni argattu jechuudha. Isaan kana hundumaasaa carraa ni argattu sababa ta'eef hordofuun dagatiina. Warreen ofishaal chaanaalii keenya ta'anii roobanuuf wajjin hojjetan immoo chaanaaloonni kun jiru isaaniin sabskiraayib godhaanii kana fakkaataa jechuudha. Waa'ee roobanuufidhaan yoo isinitti himuu kaase. Egaa akkamittiin immoo eessarraatiidha kan nuti barachuu dandeenyu warra jedhaniidhaa fi har'a kun baay'ee barbaachisoodha kan ta'an 11 isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Isaan 10 keessaatii inni jalqabaa irraatti maalidhaa? Udemy kan jedhudha jechuudha. Udemy kuni tamsaasni isaanii gara warra Ameerikaa kanaadha. Isaanis immoo barumsoota biizinasiis yoo ta'e, diizaayiniis yoo ta'e, footograafiis yoo ta'e, deevilooppimentiis yoo ta'e, maarkeetingii, ICT akkasuma sooftuweerii garaagaraadhaanis yoo ta'e, persoonaal deevilooppimentiidhaanis yoo ta'e, gosa gosaatiin kan isaan barumsa qabanii jechuudha. Kana kaataagorii isa jedhu jala galtanii yoo ilaaltanii guutummaa isaaniitti gosa gosaatiin barumsa barachuu barbaadan irratti hundooftanii yoo amma fakkeenyaaf deevilooppimentiidha taanaanii weeb deevilooppimentiidha yoo ta'e namni sun gara kompiitaraatiin wanta socho'u daata saayinsii, moobaayil appilikeeshinii, piroogiraaming laanguweejii, geemii, daataabeezii, sooftuweer testii isaa, injiinaringii isaa akkasuma deevilooppimenti tuulii e-koomersii garaagaraa irratti hojjechuu barbaada taanaan chaanaaliin Udemy baay'ee tokko kanan rikomendeessin godhudha. Biizinasiidhaanis immoo barbaaddeenyaan guutummaa guutuutti biizinasii maal akka ta'e jalqabaa kaasanii haga dhumaatti fakkeenyota garaagaraa kennanii gilgaalota garaagaraa kennuudhaan namoonni yeroo boqonnaa isaaniitti akka hojjechuu danda'aniif jedhanii barumsa baay'ee bal'aa ta'edha kan isaan kennanii. Faayinaanshiidhaanis yoo barbaaddanii ICT and software kan jedhuutis yoo barbaaddanii isaan kun neetworkii ta'uu danda'a, hardweerii ta'uu danda'a, operating systemiidhaan wal qabatanii ta'uu danda'u. Isaan kana hundumaa irrattidha jechuudha kan isaan barumsa laatanii. Office product kan jedhamu warreen akka Microsoft, Apple, Google, SAP fa'aa, Oracle isaan akkasii kana hundumaadhaanis wal qabatanii barumsa bal'aadha kan isaan kennanii. Personal development jalaatis immoo leadership maal akka ta'e, faayinaansiidhaan maal akka ta'e, gammachuun, amantiidhaan, kalaqqe garaagaraadhaan maal akka ta'e, of danda'u, jajjabina kanneen kana fakkaatan hedduudhaan wal qabsiisanii barumsa baay'eedha kan isaan kennanii. Udemy.com kan jedhu kuni barumsa baay'ee tokko filatamaa fi eenyumaaniyyuu taanaan jalqaba irratti nama barumsa onlaayinii baradheeni sartifaayid ta'uu barbaada, waraqaa ragaatti fudhachuu barbaada jedhuu fi jalqaba irratti kanan kennuu danda'u yookiis immoo akka inni baratu taasisuu danda'u yoo jiraate saayitii Udemy.com isa jedhu kanadha. Barumsa baay'ee bal'aadha kan isaan qaban, barumsa baay'ee bal'aa beektota kaampaanii Google keessa hojjetan, Microsoft keessa hojjetan, Facebook irra hojjetan, warreen kaampaanii garaagaraa sadarkaa ofii isaanii piroofeeshinaalii ta'anis immoo hojii biizinasii garaagaraa, fiilmii hojjechuudhaanis yoo ta'e, diraamaa garaagaraa, hojii
gurguddaarra namoota jirantu saayitii kanarratti barsiisu sababa ta'eef asirraatii barumsa bal'aa ta'e argachuu dandeessu jechuudha. Kan isin argattanis immoo kaffaltii kaffaltanidha. Kaffaltiin isaanii baay'ee miti. Doolaarii 12 faa 15 faa kaasee asii olee hamma 400 wayii hamma 500 faatti yeroo guddatu qabaa jechuudha. Saabjektii yookiin immoo koorsii baratan isaa irratti hundaa'anii dhumarrattis immoo sartifaayi godhanii waraqaa ragaa isiniif kennuu danda'u jechuudha. Isaan udemy.com jedhamu kun. Inni kan biraan immoo barumsoota kanaan dura lammaffaa irratti kan inni isinii kaasu jiru kan inni isiniif kaasu barumsa kanaan dura barachaa turtaniifaa yookiin immoo manatti ijoolleen faan akka baratan barbaaddu taanaani ofii keessaniis immoo dandeettii keessan kan duraanii cimsachuu barbaaddu taanaani kan akaadaamii kan jedhu kun baay'ee tokko filatamaadha. Kan akaadaamii Dr. Binnu jedhu koorsii baay'ee ta'edha. Ijoollee kan daa'imummaadhaatii keejiidhaa kaasee amma sadarkaa olaanaa jirutti bal'inaatiin kan isaan qabanii koorsii jedhu kanarratti gaafa kilik gootanii koorsii baay'ee hedduudha kan isaan qabanii jechuudha. Namoota elementaariidhaa iskuuliidha osoo hin jedhiin koorsii baay'eedha kan isaan qabanii waa'ee aartii, saayinsii, seenaa, kompiitara, teekinooloojii, ikoonomiksii hundumaa wajjin wal qabatee waa'ee kolleejjii keessattis yoo ta'e qorumsallee kanneen adda addaatiinis wal qabsiisuudhaan koorsii baay'eedha kan warri kaan akaadaamiin kun qabanii. Isarra darbees immoo warri kaan akaadaamiin kun barumsi isaanii baay'ee tolaa fi firiidhaan kan isaan provide godhanii sartifikeetii yoo namni sun barbaada ta'e dhumarratti birrii kaffaleetu fudhachuu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaan immoo inni sadaffaa isinitti agarsiisu immoo koorseeraa kan jedhutu jira. Koorseeraan kun immoo akkuma Udemy sanaa ta'ee osoo jiruuti garuu koorsiin isaanii amma sanaas baay'ee baachuu baatu garuu koorsii baay'ee ta'edha kan isaan qaban isaan kunis jechuudha. Akkuma sana aartii humaanitii irratti wal qabsiisanii biizinasii, daataa saayinsii, infoormeeshin teekinooloojii, waa'ee fayyaa irratti wal qabsiisanii, waa'ee maatsiidhaa fi loojikii irratti wal qabsiisanii, waa'ee saayinsii fi injiinariingiidhaan wal qabsiisanii, sooshaal saayinsiidhaan yookiis immoo saayinsii hawaasummaadhaan afaan barachuu irrattis wal qabsiisanii barumsa baay'ee bal'aa amma digirii sartifikeetiittidha kan isaan kennanii. Digirii gosa garaagaraatiin kan isaan laatanii waa'ee biizinasii irratti baachilar saayinsii, kompiitar saayinsiidhaanii, intarpiriinarshiippii, elektirikaal injiinaringii barumsoota baay'eedha kan isaan kennan digiriidhaafis akkasuma sartifikeetiidhaafis sartifikeetii tireeningii yookiis immoo barumsa yeroo gabaabaadhaaf baay'eedha kan isaan kennanii. Google IT dabalatee, SSCP dabalatee, Microsoft IBM dabalatee isaan kunis akkuma warreen Udemy keessaati MIT University, Stanford University faa University Austraaliyaa, Ameerikaa jiran, Ingiliz fi kanneen University Indiyaa faa keessa jiran irraatii walitti sassaabamaniitu akkasuma beektota yookiis immoo ogeessota bakkeewwan Google faa, Facebook fi kanneen biroo keessa hojjetan hundumaa isaaniitu asirratti nama barsiisu jechuudha. Barumsi isaanii viidiyoodhaan kan isaan barsiisanii takka erga galmooftaniiti viidiyoo isaanii sana guutummaa isaa fudhattanii mana keessanitti sa'aatii barbaaddaniin sa'aatii isinitti toleetiin kan isin irraa barachuu dandeessanidha jechuudha. Koorseeraa Dooktorgiin kunis baay'ee ariifidha. Inni kan biraan immoo iskiil sheer kan jedhudha. Iskiil sheeriin kun immoo tireeningii garaagaraa dandeettii namoonni adda addaa gosa garaagaraa qaban kana kan isaan irratti gadhiisanidha jechuudha. Isinis dandeettiiwwan adda addaa kana barachuu barbaadu taanaan fakkeenyaaf animeeshinii wayii fa'aa akkamitti akka hojjetamu, diizaayinii garaagaraa, waa'ee jireenyaatiin wal qabatee footoon fa'aa akkamitti akka ka'u, fiilmii hojjechuun akkamitti akka danda'amu, biizinasiidhaan yookiis immoo diinagdee hawaasummaa kanaatiin wal qabatee akkamitti akka hojjechuu dandeessanii barachuu barbaaddannaan warreen iskiil sheerii kunis gaariidha jechuudha. Iskiil sheeriin kun gatiin isaaniis immoo baay'ee guddaa tokko miti. Baay'ee gatiin isaanii madaalawaa kan ta'edha. Naannoo doolaarii 12 ji'aatiin waliigala waggaatti naannoo 100dha kan isaanii namaaf kennanii. Akkasuma garuu firii yookiis immoo tolaatiinis ni qabu jechuudha. Firii isaanii sanas immoo galtanii barachuu dandeessu. Biraawus gaafa jettanii gosa gosaatiin kan isaan asirra jiran asirraatti qabanii asirraas barachuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii Udacity kan jedhamudha. Udacity'n kunii fi Udemy'n tuutoriyaalii akkuma addunyaa kanaatti jiran keessaatti baay'eema tokko kan filatamoodha yuuti. Ta'us isaan kunis baay'inaatiin kan isaan qaban piroogiraamiiwwan gosa garaagaraa qabu. Addanaatii piroogiraamsa yeroo jala galtanii yoo ilaaltanii waama teekinooloojiidhaan wal qabatudha. Barachuu barbaadu waa'ee teekinooloojii kanaa taanaan barumsa baay'eedha kan isaan qabanii jechuudha. Waa'ee barumsa biizinasiidhaanis taanaan akkasuma
waan akka artificial intelligence adda addaadhaanis hojii garaagaraadhaanis qabu isaan kunis. Isaan kana jalaas immoo galtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Barumsa barachuu barbaaddan irratti hundooftanii, barumsa fedha qabdan irratti hundooftanii isaan kanarraas barattanii barumsa ogummaa tokko yookiis immoo dandeettii horachuun sin dandeessisu jechuudha isaan kunis. Inni kan biraanii Ja'affaarratti isinitti immoo Lindaa kan jedhudha. Lindaan kunis akkuma siitii sanaa ta'ee osoo jiruuti baay'inaatiin koorsii adda addaadha kan isaan qabanii. Koorsii isaan qaban keessaas teknooloojii wajjinidha baay'inaan kan isaan walitti hidhatanii jiran. Onlaayinii barumsa onlaayinii baranna erga jettanii teknooloojiidhaan wanta walitti hidhatee jiru. Biizinasii faayinaansiidhaan wanta walitti hidhatee jirudha kan isin argitan. Wantoota ITdhaan wal qabatee jiru. Maarkeetii yookiis immoo bittaaf gurgurtaadhaan wal qabatee kan jirudha kan isin bal'inaatiin irratti barachuu dandeessan argachuu dandeessan jechuudha. Isaan kanas barumsa barachuu barbaaddaniitiin Lindaa jala galtanii ilaaltanii akkamittiin isa kamtu nuuf fooyyaa jettanii ofii keessan filannoo dhuunfaa keessanii kanaan dura waan biraa barachaa turtan taanaan jijjiiruu ni dandeessu. Namni dandeettii garaagaraadhaan barumsa yeroo garaagaraatti sadarkaa garaagaraa barachuu danda'a. Sababa ta'eef rakkoo tokko hin qabu jechuudha waa'ee kanaatiin wal qabsiise. Inni kan biraan immoo waa'ee piroogiraamingii adda addaa kompiitar teknooloojii kan ta'e keessaati. Kooddii barachuu barbaaddu taanaan kooddii akaadaamiin baay'ee tokko filatamaadha. Kooddii akaadaamii kana jalatti gaafa galmooftanii jettanii barumsa baay'ee bal'aa ta'edha kan isin kooddii addunyaa kooddiidhaan wal qabattan kaataagorii yeroo irratti yoo kilik gootanii ilaaltan barumsa bal'aa ta'edha kan inni isinii fidu. Barumsa sana jalaati koorsii barachuu barbaaddan koodiing piroogiraamiin addunyaa baay'ee bal'aa ta'e tokkodha. Kompiitar saayinsii gaafa jedhamu baay'ee bal'aadha. Haa ta'u malee garuu addunyaa baay'ee bal'aa ta'e kana keessatti isin kan keessaa tokko filattanii ispeeshaalaayiziitti ta'uu dandeessu, ogeessa cimaatti ta'uu dandeessu jechuudha. Koorsiiwwan baay'ee bal'aa jiran keessaati jechuudha. Isin kanaan durayyuu barattanii waan beektan taanaaniyyuu koorsonni kun yookiis immoo barumsoonni kun baay'ee tokko nama lafaatii zeeroo waan tokko osoo isin hin beekin nama ogeessa cimaa isin gochuu danda'anidha. Mana barumsaa yookiin yuunivarsiitii galleen eebbifamne nun akkas hin taane jettanii wanta itti sodaattan hin qabdanii jechuudha. Sartifaayid taatanii waraqaa ragaa fudhattanii naan immoo onlaayinii irraa biyyoota garaagaraatti dorgomtanii intarviiyuu isaanii darbitanii deemtanii haxxanii hojjechuu dandeessu. Akka biyya keenya keessaa waraqaa digirii kee fidi maal wanni namaan jedhu nama rakkisu. Intarviiyuu sana darbuu dandeessati dorgomtee taanaan waraqaa sartifikeetii qabduutiin dandeettiin koo kanadha jettee qormaata isaanii hundumaa injifatta taanaan kaampaaniin baay'een dhaabbanni garaagaraa kanneen Ameerikaa keessa jiran akkasuma Yurooppii keessa warreen jiranii baay'een isaanii hin fudhatu. Isaan ogeessa barbaadu malee waraqaa sartifikeetii nama qabu walitti qofaa barbaadu miti jechuudha. Ati dandeettiitti horattee cimina qabda taanaan isaan kanaatiin lafa barbaadde deemtee hojjechuu dandeessaa jechuudha. Inni kan biraan maastersi kilaasii warra jedhamantu jiru. Maastersi kilaasiin kunis baay'inaatiin isaanis dandeettii warreen fiilmii hojjechuu irratti, muuziqaa irratti, kalnarii, warreen aartii, diizaayinii garaagaraa irratti, biizinesii, siyaasa irratti, waa'ee hawaasummaa irratti, waa'ee barreeffamaa irratti, waa'ee ispoortii, waa'ee taphoota garaagaraa, waa'ee footoo hojjechuu, waa'ee faashinii ammayyaawaa ta'e, waa'ee saayinsii fi teknooloojii, waa'ee jireenya hawaasummaa hundumaa irratti wal qabsiisanii barumsa baay'ee bal'aa ta'edha kan isaan laatanii. Isaan kanas immoo si'a takka galmooftanii kaffaltii isaanii kaffaltanii naanii fi kan waggaatti akka sabiskiriipshinii piriimerii isaanii taatanii naanii barumsa bal'aa ta'e as jalaa argachuu dandeessu jechuudha. Isaan kunis barumsa bal'aadha kan isaan laatanii. Inni kan biraan immoo warreen Plural Site kan jedhutu jira. Plural Site kana jalaas koorsiin isaanii baay'een koorsiin onlaayinii kennaman akkuma jalqaba isinitti hime teknooloojiidhaan kan wal qabatanidha. Barachuun barbaaddu taanaan isin teknooloojii waan tokko osoo hin beekin waan hunda akka beekuu dandeessan isin taasisuu danda'u jechuudha. Isaan teknooloojii onlaayinii kun jechuudha. Sooftiweeriidhaan wal qabatee, ITdhaan wal qabatee, daataadhaan wal qabatee odeeffannoo waa'ee faayila namaa hatuu yookiis immoo faayila hatuu warruma saayibar seekuriitii, hakiingii, kiraakiingii warroota jedhaman kanaatiin wal qabatee barumsa bal'aa ta'edha kan isaan laatanii. Plural saayitii kana jalaas bal'inaatiin argachuu dandeessu. Saayitiin isaanii kana fakkaataa jechuudha. Isin irratti galmooftanii takkaasee yookiin immoo firiidhaan kaffaltii amma kana jedhanii yeroodhaaf waraqaa maaster kaardii keessaniitiin yookiis immoo viisaa kaardii keessaniitiin galmooftanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Barumsichi isinitti tola taanaan itti fuftu, isinitti hin tolu taanaan immoo kaansil gochuu dandeessu jechuudha. Inni
Isinii kaasu IDEX kan jedhudha. IDEXiin kuni Ameerikaatidha kan inni tamsa'u. Ameerikaatu iyyuu malee garuu hidhata inni addunyaa kanarraatii yuunivarsiitota gurguddaa wajjin qabu baay'ee tokko kan nama ajaa'ibudha. Koorsii ammana hin jedhamnedhas kan inni kennu waan baay'ee ta'edha. Koorsiiwwan bakkee warreen biroorra caalan hedduudha. Isaanis sababni isaa IDEXiin yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa baay'ee isaanii wal qabateedha kan inni hidhatatti godhateedha kan inni jiru. Koorsii hedduudha kan isaan kennan warreen akka MIT yuunivarsiitii jedhamu dhageessanii beektu. MIT yuunivarsiitii Massachusetts Institute of Technology Ameerikaa keessatti kan argamu. Harvard, Berkeley, Texas, Boston, Hong Kong jechuudha. Chaayinaa keessatti kan argamu jechuudha. Akkasuma Kirtiinii yuunivarsiitii Kwiinslaandii, Maayirlaandii, yuunivarsiitii baay'ee Awustiraaliyaa irraa qabatee, Yurooppii keessa qabatee bakkeewwan baay'ee hedduu jiran yuunivarsiitota addunyaa irraatii baay'ee sadarkaan isaanii jalqaba irra jiru. Isaan kana wajjin wal qabateedha kan inni hojjetu. Sababa saniif asirraas barumsa barbaadan waa'ee teekinooloojii kompiitaraa taanaan, waa'ee afaan barachuu barbaaddan, waa'ee saayinsiiwwan daataalee barachuu barbaaddan, waa'ee biizinesii barachuu barbaaddan, injiinariidhaan ogeessa ta'uu barbaaddan, waa'ee hiimaaniitiidhaan barachuu barbaaddan, gosoota baay'ee barumsa hedduudha kan isaan qabatanii jiranii. Waa'ee fayyaa illee osoo saayinasiin waa'ee nageenya namaa irratti wal qabsiisanii koorsii hedduu ta'edha kan isaan kennanii. Isaan kanarraatii barattanii onlaayinii sartifaayid ta'uu dandeessu jechuudha. Amma waraqaa ragaa isinii kennanii qormaata isaanii hundumaa darbitanii barumsa isaanii kana xumurtanii ogeessa cimaa ta'uu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo dhumarratti kan isinii kaasu Aliisan kan jedhudha. Aliisaniin hunduma isaarraayyuu adda kan isa godhu yoo jiraate firiidha. Barumsi isin asirratti tiitoraalii isin asirratti argitanii firii kan ta'edha. Barumsa firii ta'edha kan isin argitanii. Barumsa firii ta'e kan argattu ICT irraa wal qabatee, afaanii wal qabatee, saayinsii wal qabatee, waa'ee fayyaa wal qabatee, biizinesii, maatisii wal qabatee, bittaaf gurgurtaa, daldala garaagaraa hundumaatiin wal qabatee Aliisanii kanarraatii bal'inaan ni argattu jechuudha. Isaanis immoo barattoota miliyoona 15 ol kan qaban akkasuma immoo eebbifamtoota miliyoona 2.5 ol kan qaban koorsii 1,500 ol kan qaban biyyoota immoo addunyaa kanarraa 195 ol afaanota garaagaraatiin kan isaan barsiisanii asirraas barumsa bal'aa ta'e tokko argachuu dandeessu. Baay'ee immoo isin fayyada jedhee abdiin qabaa jechuudha. Egaa warri amma ammaatti turtan waaqayyoon isin haa eebbisu. Barumsa barachuu barbaaddan irratti yaada yookiin gaaffii qabdu taanaan immoo komintii irratti barreessuun dhiisina. Ani barasaadha yeroo kamiyyuu taanaan wantoota teekinooloojiidhaan wal qabatuuf gaaffii isinitti ta'e wanti isin rakkisu jira taanaan waan akkasiitu nu mudateera akkamittiin akkas godha yoo naan jettanii komintii irratti barreessitanii yeroo kamiyyuu isiniif deebisuuf qophaa'aadha jechuudha. Galata argadhaa. Kan har'aa asumarratti hin xumura.